Yaan araarri fi nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a sagantaa keenya dhaggeeffannaa. Sagantaan keenya irraa uffineetu mul'ata boqonnaa tokkoo haga 14 waliin ilaallala. Dhaggeeffattoota keenya. Mul'ata boqonnaa tokkoo haga 14 kana ilaalleetu irra immoo gabaabsinee cuuffinee ilaalla. Urjoonni torban immoo ergamoota torbanitti akka fakkeeffamu wal nu barsiisa mul'anni boqonnaan tokko. Kana malee mul'anni boqonnaa tokko sadii macaafa raajii ta'uu isaati wal nu barsiisa jechuudha. Seensa keessatti macaafa hoo barreessitan wal barsiisa waa'ee macaafa sanii maalummaa sanii namni riisarchii barreesse namni macaafa adda addaa barreesse seensa keessatti macaafa barreesse seensa keessatti maal akka ta'e wal nu barsiisa jechuudha. Mul'anni boqonnaan tokko lamaaf sadii hanga ol butamuu waldaa kiristaanaatti waldaan kiristaanaa maal keessa akka darbitu nu ibsa jechuudha. Waldaan kiristaanaa maal keessa wantoota gurguddoo torba keessa akka darbitu mul'anni boqonnaa lamaa hanga sadii wal nu barsiisa jechuudha. Ramaddii waldaa kiristaanaa baattuu ibsaawwan torba dameelee torba qabu gidduu waaqayyo inni uffata gadheeraa uffatee akka deddeebi'u. Waldooleen kunneenis waldaa ramaddii akka warra Efesoos, Samiiriyaa, Paraagoomii, waldaa warra Tiraateeraa, waldaa warra Saardees, waldaa warra Liqadooniyaa fi waldaa warra Filaadiyaa laala. Dhaggeeffattoota keenya. Baattuu ibsaa dameelee torba qabu. Dameelee torbas sagalee waaqayyoo iddoowwan gurguddaa torbatti akka qooddamu kana dura ammallee gara fuulduraa sirriitti waliin ibsan inni kun ijoodha. Inni illee bal'aan isaa jalaa kun fuula beekumsaaf sodaa macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo seera uumamaa hanga macaafa iyyuu macaafa raajotaa macaafa raajii Isaayyaas aga Miikiyaas macaafa raajotaa macaafa macaafa ogummaa hubannaa macaafa fakkeenyaa hedduu caala macaafa mootii Salmoon macaafa faarfannaa macaafa fakkaattii macaafni faarfannaa macaafa fakkaattii akka gara fuulduraa waliin ilaalla. Haala kana dameelee torba inni illee immoo waldaan kiristaanaa ramaddiiwwan gurguddoo torba isaanis waldaa warra Efesoos waldaa jaalala waaqayyoo tokkooyyuu irraa raawwatin barri ishii waldaa warra Efesoos jalatti ramadu. Waldaa warra Samiiriyaa waldaa warra hojii ergamootaatii wal fakkaate jechuudha. Waldaa jaalala waaqayyoo sirriitti hundumti isaanii warra yaada tokkoo warra garaa tokkoo warra fildii dubbii waaqayyoo eeggatu. Waldaa amanaan ishee biyya lafaatiin walmaa kan jechuudha. Waldaa amanaan muraasni moo'uuf jiran waldaan amanaan muraasni immoo moo'icha irraa fuudhamuuf eeggannoo jiru. Waldaa hafuuraan daa'ima ta'anii seeraan deddeebi'an waldaa gara fuulduraatti mootummaa waaqayyoo inni torbaffaa waldaa waaqayyoo osoo hin qabaatin waldaa ilaalcha dogoggoraa qabdu ramaddiiwwan gurguddoo kana torbanitti akka ramadamtu waldaan kiristaanaa sirriitti dubbisaa tokkoon waldaa warra Efesoos waldaa akkamii akka taate waldaawwan of eeggannoo harka jirtudha. Waldaa warra Efesoos waldaa hojii gurguddoo hojjette garuu jaalala waaqayyoo osoo hin raawwatin waldaan sagalee waaqayyootti dadhabuun waan hunda waaqayyoof ta'uun humaa bu'aa nuun qabu jechuudha. Jaalala waaqayyoo raawwachuu waldaa akka Samiiriyaa waldaa kanneen sirriitti ta'u dubbisaa mul'ata boqonnaa meeqa irratti argattu lamaa hanga mul'ata boqonnaa meeqatti sadii. Mul'ata boqonnaa 4-5 akkaataa sagada waaqa keessa fi luba guddicha waaqa irraa barri waldaa kiristaanaa argamuun guutala. Tokko haga lamaa irratti maal argaseeti? Yohaannis akkaataa ramaddiiwwan waldaa kiristaanaa ramaddiiwwan waldaa bakka gurguddoo torbatti erga ramadame achiin furii fi sadii immoo erga barri waldaa uume immoo akkaataa waaqa keessatti maal akka ta'e akkaataa sagada waaqa keessatti lubni guddichi maal akka ta'e sirriitti adda baasee nu ibsa boqonnaa 2-3 luba guddicha waldaa irraa Yesuus ta'u. Mul'anni boqonnaa 6-4 immoo jijjiirama wangeela mootummaa waaqayyoo irraa gara seera barreeffamaa seera hafuurarraa gara barri kun bara uumaa waan ta'eef jijjiirama ta'a. Namni spirituaalii Yesuus Kiristoos wajjin wal quunnamu gaafa gara Yesuus Kiristoosiin gaafa bakka tokko ta'a
gaafa ol butamu, gaafa wajjin bulle seerri hafuuraa kun gara seera barreeffamaa. Har'a spirituaalii wanna hundaa wanti bantii waaqarraa, wanti lafaarraa, wanti lafa jalaa argan. Gaafasoo barreeffamaan har'a biyyoonni adda addaa seera barreeffamaa argamu. Aangoon aboon barreeffamaan namaa kennama. Muummicha ministeera Itoophiyaati. Seerri Itoophiyaa seera barreeffamaa waan ta'eef aangoo kan argate barreeffama. Har'a hoo spirituaalii arganna seera hafuuraa keessatti. Kanaaf seerri kun dirqama jijjiiramuu qaba. Maaliif seera hafuurarraa gara seera barreeffamaatti. Isa hoo mul'ata boqonnaa 6-7 wajjin arganna lafa. Mul'ata boqonnaa 4 fi 5 akkaataa sagada waaqa keessa fi luba guddicha waaqarraa erga barri waldaa kiristaanaa dhufee booda. Wanti hundinuu olaantummaa hangafa lubaatiin raawwata. Kakuu moofaa keessatti manni amantaa kiristaanaa bifa mootummaa waaqayyootiin ijaarame. Maanguddoonni 24 sagadan jedhu kun kakuu moofaa keessarraa fudhatame waan ta'eef isumatu akkuma jirutti gara kakuu haarawaatti jijjiirame waan ta'eef innillee eessarra argata. Seenaa baraa 24 tokko, seenaa baraa 24 tokko. Inni 18 dubbisa. Seenaa baraa 24 18 inni 24ffaa ma'aaf ni bade. Jarreen kunniin 24ffaan akkuma aanuun abaaballi isaanii Waaqayyo gooftaa Israa'el hojjechuuf seera baasanii ture. Mana qulqullummaa keessatti hojiidhaaf akka tarree hojii isaaniitti caafamanii 24 jechuudha. Uumamni lubbuu qabu arfan illee amaloota gooftaa Yesuus Kiristoos akka bakka leenci mootii moototaa gooftaa gooftotaa akka ta'e hojii ergamootaa irraan argannaa namni Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'e akka sirriitti argannaa sirriitti juubira gara samii irrattis Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uu mul'isa. Mul'ata boqonnaa 6 mul'ata boqonnaa 6 jijjiirama wangeela mootummaa waaqayyoo irraa gara seera barreeffamaa qormaata kana booda waldaan kiristaanaa ol bu'u. Jijjiirama keessatti qorumsi hin jiru. Jijjiirama keessatti yeroo kamiyyuu qorumsi akka jiru beekuu qabna jechuudha. Mul'ata boqonnaa 6 jijjiirama wangeela mootummaa waaqayyoo irraa gara seera barreeffamaa qormaata booda waldaan kiristaanaa macaafni baramaan seera bara kakuu moofaa keessatti yoo seera barreeffamaa hojjechaa ture bara waldaa kiristaanaa akkan hojjennu baramee taa'e. Efesoon 1 Waaqayyo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa waan waaqayyo yaadu ibseef galannaa ta'u. Eebba hafuuraa hundumtuu karaa hafuura qulqulluutiin bara booda Iyyasuus Kiristoos injifannootaan karaa hafuuratiin hafee kallattii waan ta'eef gara barreeffamaa jijjiiramuu qaba jechuudha. Yaaggeeffatu. Ol butamuun dura mallattoon hafuura qulqulluu gara fiizikaalaa jijjiirama. Kan Iyyasuus Kiristoos ta'uu, kan Waaqayyoo ta'uu maaliidhaan beekama? Inni spirituaalii mallatteeffamnee jirra. Isallee 1 Yohaannis 5:6-3 dubbisa. 1 Yohaannis 6:3. Inni bishaan duwwaa, inni bishaan cuuphame dhiiga dhangalaasu isa kanaadha. Inni Iyyasuusidha. Inni bishaan duwwaanii miti. Inni bishaanii fi dhiigan dhufe malee hafuurri qulqulluu isa kana dhugaa baatuu sadiiti. Isaanis hafuuricha, bishaanicha, dhiigicha sadeenuu sagalee tokkoon dhugaa. 1 Yohaannis 3:4 namni Waaqayyo amane tokko dhugaa baatuu tokko wantoota meeqa 3 dhugaa baatuu 3 akka qabu. Isaanis bishaanicha, cuuphaa jechuudha. Dhiigicha, kennaa irbaata qulqulluu, hafuuricha, hafuura qulqulluu bu'achuun, sagalee Waaqayyoo irraa lammata dhalachuun. Inni kun dirqama jechuudha. Namni Iyyasuus Kiristoos Waaqayyotti amane kun kana guutuu qaba. Inni kunoo gaafa ol butamu fiizikaalii gara mallattoo abbaa jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuu qaba. Inni isaa ta'uu qaba. Har'a inni spirituaalii waan mallatteeffamneef ol butamuun dura daras jijjiiramuu qaba. Hoolichi mallattoo 6 banuusaa. Mallattoowwan 6. Seerri laajjaasu mallattoolee 6 6-7 waliin ilaallala. Mul'ata boqonnaa kana booddee hoolichi mallattoo 7 keessaa tokko utuu hin banuun arga. Uumama lubbuu qabu arfan keessaa inni tokko akka qaqawweetti kootu jedhu ni dhagaye. Innis farda adii tokko, inni farda jirraa. Idda harkaa qabaa gonfoon tokko isaaf kennu inni moo'a. Farda adii jechuun sagalee Waaqayyo biiftuu si'alaa
macaafa faarfannaa keessatti fardi adiin asirratti maal bakka bu'a seeta? Waaqayyo seera barreeffamaa deebi'ee aboon kennaafeef ji'a yeroo hoolichi mallattoo lammaffaa banee hoolaa sadaffaa irratti ji'a sadaffaa irratti immoo uumamni lubbuu qabu inni lafa kootu jedha. Farda diimaa biduu tokkodha. Inni fardarra taa'e nagaa lafarraa balleessu akka wal gurra'an gochuun akkasumas bil'aan guddaa tokko nu godha. Seexan guyyaa har'aa aboon aangoon irraa fuudhan innis kallattii Yesuus Kiristoosiin guyyaa bara dhumaa aboonni deebi'aaf jechuudha. Aangoon kallattii Yesuus Kiristoos seexanni mo'amaa hojii keenya nu duunja'in kallattii Yesuus Kiristoosiin mo'u guyyaa sanuuf kallattii keenya waan moonuuf aboon hin deebi'aaf jechuudha. Kanaaf har'a lammata dhalannee kallattii Waaqayyootti sagalee guddachuun keenya dirqama jechuudha oolachamuuf. Yeroo hoolichi mallattoo sadaffaa banu uumama lubbuu qabu sadaffaan kootu innis farda gurraacha inni kun immoo qabeenya irratti kan hojjetu fardi gurraacha bineecha caakkaa. Fardi diimaa biluu fi gurraachi garaagarummaa qaba. Seexan diimaa biluu maalidha? Waaqayyotti hin amana jechuudha. Gurraachi kun bineecha caakkaa isa waaqayyotti hin amanu. Isa waaqayyotti hin amanne waan ta'eef inni kun gurraacha. Aduun waaqayyo biiftuudha. Biiftuun yommuu lixuuf taate seexanni akka waaqayyoof jilbiiffatu akka waaqayyo sagadu hojii isaati hammeenya isaati malee inni gurraachi kun immoo bineechi caakkaa waan ta'eef waaqayyotti hin amanu jechuudha. Yeroo hoolichi mallattoo arfaffaa banne sagalee uumama inni alfaan koottu yommuu farda baalqajjii irraa burree jechuudha. Gurraacha diimaa fi adii wal keechi makaa inni hedduudha. Mootummaa warra du'anii isa duuba kallattii kanaan kallattii firdii sagalee waaqayyootiin kallattii seexanaatiin kallattii beelati kan warra du'an kan warra ajjeesachuu akka warra itti faradu inni kun seexana jechuudha sinii haa galu. Yeroo hoolichi mallattoo shanaffaa banu iddoo aarsati lubbuu warra dubbii waaqayyo dhugaa ba'anii turan jilbii jedhanii alaman nan arge. Isaanis sagalee guddaa iyyanii yaa gooftaa qulqulluu dhuga qabeessa warra lafarra jiraatan faraduuf firdii warroota sagalee waaqayyoo jedhanii jecha waaqayyoo aarsaa ta'an guyyaan isaan ba'aafan guyyaan ba'aasuu akka jiru. Kana booda hoolichi mallattoo jaffamuu banuun sochii lafaa guddaa tokko biiftuun akka cilee eelee taate jiin akka dhiigaa diimate. Akka ija harbuu qilleensa jabaa raasee harcaate urjoonni waaqa keessaa lafatti harcaate waaqni tarsa gargar ba'e akka macaafa maramuu danda'e. Kana booddee mootonni lafaa namoonni gurguddoon abboonni duuraa sooreyyiin jajjaboon birmaduun holqa tokko ilaala sirratti mul'achuu lama waaqayyoo dhufaatii dheekkamsa waaqayyoo arganii warri gurguddoon warra qofatu jira jedhan holqa qeechatti galaniitu. Iyyasuus Kiristoos irraa baqachuu Iyyasuus har'a amanuu dhiisanii warri dhaman waan isaan warri kiristaana ta'an guyyaa sana ol butamna dursineetu ol butamna waan ta'eef nu har'a carra qabeessa duuti har'a kallattii Iyyasuus Kiristoosiin mo'amaa kana booda bara dhumaa bara namni qulqulloonni waldaan kiristaanaa ol butamte hojii keenyan alla waan taaneef seexan dhabuu waan deeffatuuf har'a kallattii Yesuus Kiristoosiin daandii Yesuus Kiristoosiin inni bu'uura bara waldaan kiristaanaa bara hojii keenya mootummaa waaqayyoo galu baay'ee ulfaata waan ta'eef yaa dhaggeeffattoota keenya yaa warra kiristaanaa har'a Yesuus Kiristoos isa masii isa biyya lafaa bu'eetti amanaa isiniin jedha. Yaa waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo hoolatti mallattoo isa hoolichi mallattoo macaafa maramaa 7 keessa jaffaa milikin dheekkamsa waaqayyoo bantii waaqarraa mul'ata. Hoolichi mallattoo mul'ata boqonnaa 7 hojjettoonni waaqayyoo mallatteeffamuusaa kana booda ergamoonni 4 ulee arfan irraa dhaabbatanii qilleensi lafti akka hin qilloofne ulee arfan irraa ittisan arge. Ergamaan tokko waaqayyo isa jiraataa biraa mallattoo fudhatee
karaa boruun oduun ba'uudha argina. Isa mul'ata boqonnaa arfaffaa kanarratti seerri mul'ata boqonnaa arfan keessatti seerri jalqabaa seera hafuurarraa gara seera barreeffamaa Iyyasuus Kiristoosiin tokko isaa wajjin jiraachuu waan taaneef har'a kallattii hafuura qulqulluu waan arginu. Isa mul'ata torban kanarratti har'a kan Waaqayyo ta'uu akkuma tokkoffaa Yohaannis 5:13 irratti ilaalle tokko kan Iyyasuus Kiristoos ta'uu har'a wantoota gabaatuu sadii akka qabaachuu qabnu kana dura ilaalleetu har'a immoo isa dura ol butamuu keenyan dura ni mallatteeffannaa jechuudha. Kan Iyyasuus Kiristoos mallattoo ergamtoon warra kan Iyyasuus Kiristoos ta'an warra lammata dhalatan warra dhuga baatuu sadeen qabnu irratti ergamoonni sadeen mallattoo yommuu itti bu'an warri mallattoo qaban kun gosoota Israa'el horteewwan Israa'el isa uumama 50 irratti argamu sun hunduma keessa lamaan keessa hundi isaanii yommuu mallatteeffamanii gara Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos simachuu ol butamu jechuudha. Isin haa galu dhaggeeffattoota keenya. Erga isaan ol butamanii biyyi lafaa tuunni sona baay'een teessoo duratti argamuu isaaniitti warroonni mallatteeffaman kun jechuudha. Uffata adii uffatanii damee muka meexii harkatti qabatanii teessoo dura hoolicha dura ni dhaabbatanii turan. Isa kana arge Iyyasuus Kiristoos waldoon mallatteeffate waldaa kiristaanaa inni lammata dhalate inni Iyyasuus Kiristoos irraa lammata dhalatan kun ol butamu. Erga ol butamanii amma immoo caaseffama haadha biyyi lafaa daataa seentarii tokkoon bultisanii agarra dhaggeeffattoota keenya. Kana booda caaseffama haarawatu ta'a. Caaseffama bantii lafaa haarawa kanneen seera raajii jijjiirama mana qulqullummaa hangafa lubaa waaqa irraa gara bantii lafaa jijjiiramee fi gabaatonni lamaan Muusee fi Eeliyaas mul'achuu isaanii mul'ata boqonnaa 8:10. Caaseffama bantii bifa haarawaa lafaa jechuudha. Barsiisa seera dhuga baatota lamaan qorumsa guddicha ol butamuu amantoota qorumsa guddicha erga darbanii booda hojii mootummaa Waaqayyoo dhaalanii argan kan ilaallu kan keessatti. Caaseffama bantii lafaa bifa daataa seentarii tokkoon biyyi lafaa bara dhumaa irratti erga waldaan kiristaanaa warri lammata dhalatan ol butamnee booda caaseffama haarawaa ta'a. Akka daataa seentarii tokkoon bulanitti akka seexan bifa tokkoon Iyyasuus Kiristoos sobaatillee dhufeetoo waggoota muraasa akka bulchu macaafa seeruma uumamaa kanarratti nu ibsa. Kanaaf caaseffamnis ergamaan tokko haga afuriin malakkata tartiiba afuufuusaa lafa fi wanti lafa irra jiru irratti argamu tokko sadaffaan cabbii ibiddaan makameen balleeffama. Galaanni fi wanta galaana keessatti argamu tokko sadaffaan tulluu guddaa ibiddaan makameen balleeffama. Lagoonni fi burqutuun tokko sadaffaan urjii guddaa guca boba'uun balleeffama. Biiftuu jiin urjoonni tokko sadaffaan balleeffamuu isaanii joobirri bantii waaqaa keessaa waamicha dhiyeessuu isaanii argamu. Malakkanni 5ffaa fi 5-7 yommuu afuufamu qorumsa hawwaannisaa. Hawwaannisni qorumsa guddaa akka fidu. Namoonni Waaqayyotti hin amanne ergamaa laga Efraaxiisiin ajjeefamuu isaanii argina jechuudha. Ilaalammas keessatti. Seerri barsiisota raajotaa deebi'ee Yohaannisiif kennama. Macaafni Yohaannis kun mul'anni macaafa raajiiti. Sababni isaa seerri raajonni jechaa jalqaban. Raajonni Saamu'eelii jalqabanii haga Yohaannis cuuphaa akka turan kana durallee isin ibseen ture. Barsiisa kana keessatti gara fuulduraas hojiin irra. Garuu macaafni kun macaafa raajii ta'uu seerri raajii Yohaannisiif mul'ata boqonnaa 10 irratti deebi'ee kennafee. Sababni isaa seerri duraa ispirituaalii seera hafuuratiin yookiin seera mootummaa Waaqayyootiin bulaa ture. Amma immoo erga waldaan kiristaanaa inni seera hafuuratiin bule sun ol butame amma hojii keenya mootummaa Waaqayyoo waan haalluuf gara seera barreeffamaa seera raajotaa hin kolfamne. Ganaa Yohaannisii fi
Muusee fi Eeliyaas dhufaniitoo nu barsiisu biyya lafaatiif jechuudha. Seerri bara Yohaannis Cuuphaa dhaabbate deebi'ee Yohaannisii kennama. Luqaas 16:17 seerri fi raajonni hamma bara Yohaannis Cuuphaatu ergasii wangeela mootummaa Waaqayyoon lallabatu. Namni hundumtuu dhiibbatee itti gala. Mul'ata boqonnaa 18:11 seerri raajii Yohaannisiif deebisee mul'ata kanarratti kitaaba raajiiti jechuudha. Mul'anni laa boqonnaan 22:18 dubbisa. An kana kan caafe namni dubbii macaafa kana keessa raajii dubbatame dhaga'u jedha. Mul'anni boqonnaan 22:18 irratti macaafa raajii ta'uu nuu ibsa. Jala muraa beekaa kan. Dhugabaatonni lamaan Muusee fi Eeliyaas mul'achuu isaanii. Muusee fi Eeliyaas ta'uun dhugabaatonni lamaan kun jecharraa macaafa raajii Zakkaariyaas afurii dubbisa. Kakuun Waaqayyo ilma namaa akka bara dhumaa dhugabaatonni lamaan dhugaa ba'an argan jechuudha Zakkaariyaas kanarratti. Mul'ata boqonnaa 11:3-4 dhugabaatonni lamaan immoo muka ejersaa lamaa fi baattuu ibsaa lama bakka bu'a. Macaafa faarfannaa 119 dubbii kee miila kootiif ibsaadha daandii kootirraadha. Mul'ata boqonnaa 1:20 baattuu ibsaan waldaa kiristaanaa akka ta'u. Macaafni raajii Miikiyaas 4:6 barsiisa koo garbicha Musee seerrataa fi wanta Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e isa an tulluu Hebeer irratti guutuu Israa'eliif kenne yaadadha. Kunoo guyyaan inni guddaan inni sodaachisaa sun utuu hin dhufin dura an Eeliyaas raajicha nan erge jedha. An Eeliyaas raajicha bara dhumaa Eeliyaas raajichii fi Museen dhufaniitu laala. Eeliyaas raajichii fi Museen ergamoota irratti hojii ergamoota irraa dubbisa akka mul'atan. Isaan bara dhumaa irratti warra hojiidhaan bara waldaan kiristaanaa ol butamte booda dhufaniitu warra hojii isaaniitiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf tattaafatan akka gorsan akka barsiisan mul'ata kanarraa boqonnaa 10 irraa ni argattu jechuudha. Fakkeenya manni qulqullummaa Waaqayyoo Yerusaalem namoota Roomatiin diigamee ture deebi'ee ijaaramu akka Yohaannis safaru gaafachuu. Manni qulqullummaa warri Roomaa diigassuun deebi'eetoo Israa'el yommuu ijaaramu isa san Yohaannis safari jedha mul'ata boqonnaa 11 irraa. Manni qulqullummaa sun ijaaramuuf akka labsiin ba'e miidiyaalee adda addaa irraa ni dhaggeeffanna. Inni kun Yohaannis akka safaru barri kun bara dhumaatti dhiyaachaa deema. Bara dhumaatti deema jechuudha. Barri kun maalin beeka? Labsii sabni Israa'el Yihuudoonni labsii mana qulqullummaa Waaqayyoo isa warri Roomaa diigessuun ijaaruudhaaf labsiin akka ba'e miidiyaa adda addaa irraa gahaa jira. Kanaaf asitti mul'ata boqonnaa 11 kanarratti isin haa galu dhaggeeffattoota keenya. Tokko kanarraa ni argan jechuudha. Manni sassafar'eetoo meeqa akka ta'e uleessaa dalgeessaa Yohaannisiin sirriitti arganna asirratti jechuudha. Mul'atni boqonnaan 2 immoo Yesus Kiristoos bantii waaqarraa yommuu mul'ate yommuu dhufuuf ta'u seexan yommuu mormuun yommuu wannoo ta'u ol darbatan istiraakchiraalii har'a yommuu ilaalle sadarkaa tokkoffaa irratti bantii waaqarratti kan argamu Waaqayyoodha. Sadarkaa lammaffaa irratti seexan macaafa keechaa Efesoon dubbisaa seexanni akka bantii waaqarra jiru Efesoon 3 irratti ni argama. Seexan argama hammeenya isaa bantii waaqarra akka jiru macaafa Efesoon irraan argachuu jechuudha. Bantii lafaarra ilmi namaa akka jiru daabiloos eecharra jira. Iyyasuus Kiristoositti aanee wanna hundumaa Yesuus Waaqayyo irraa koru jechuudha seetan. Inni illee bantii waaqarra gara lafaa gad darbate jechuudha gizee dhufu Yesuus Kiristoos. Inni immoo seexanifichi qormaata guddicha warroota lafa kanarratti hafan mul'ata boqonnaa 12 irraan arganna. Mul'ata boqonnaa Yesuus dhufuuf yommuu mul'atu seexanni akka hin dhufne ni morma jechuudha. Amma sadarkaa lammaffaa irra akka jiru macaafa Efesoon irraan arganna. Mul'ata boqonnaa dubartiin hin arganna jechuudha 12 irra.
lola seexana namoota biyya lafaa irra jiranii seexanni galaana irra buufatee mootota biyyoota 11 irratti moo'eef aboo kennu jechuudha. Boqonnaa 13 irratti argina 13 irraa jechuudha. Biyyoota 10 aboo kennaaf. Mul'ata boqonnaa 13 kana booda immoo bineensa tokkoon arge. Inni duuba'uun arge. Bineensichi gaafa 10 jechuun biyyoota 10 jechuudha. Kutaa torba. Gaafa san irra wanta akka gonfoo 10 mataa isaan torban irraa maqaa ulfina Waaqayyoo arrabsu kennamaa qabaata. Bineensi arge kun qeerransa fakkaata. Afaan isaa akka afaan leencaa. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa isa teessoo aboo isaa guddaa bineensichaa ni kenna. Seexanni laata biyyoota biyya lafaa ammaa jiran kana keessa biyyoota 10 aboo kennaaf jechuudha. Akka Waaqayyoon waaqessu akka laata ulfina Waaqayyoo akka arrabsaniif seexanni yommuu aboo kennuuf argina achirratti jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 Hoolichaa fi namoota wal arguusaa laata. Namoota isaa arguusa har'a laata. Namoonni mul'ata kana dura mul'ata boqonnaa 7 irratti warroonni waldaan kiristaanaa warroonni lammata dhalatan sagalee Waaqayyootirraa lammata dhalachuudhaan Iyyasuus Kiristootitti guddachuudhaan ol butaman argan. Har'a hoo mul'ata boqonnaa 14 kanarratti warroota hojii isaaniitiin barsiisa Eeliyaasii fi raajii Eeliyaasii fi Musee dhaganii hanga dhumaatti lubbuu isaanii dabarsanii kennan. Oduuwwan hundumaa hojii isaaniitiin dhaalan yommuu ol butaman Iyyasuus Kiristoosiin wal argina jechuudha. Inni mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irraa salphaa hojii keenya nuun ta'in hojii Iyyasuus Kiristoositiin Waaqayyoon isa moo'icha Iyyasuus Kiristoos keenya bu'achuudhaan ol butamne jechuudha. Isa booda hoo warroonni kun obsanii hanga dhumaa obsanii hojiidhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluun baay'ee cima waan ta'eef dursinee warri qulqulloota warri waldaa kiristaanaa carraa guddaa qabnu moo'icha Iyyasuus Kiristoos kan keenya bu'achuun gahee keenya waan ta'eef dursinee lammata dhalachuu Iyyasuus Kiristoositti amanuu baay'ee bu'aa qaba. Warroonni inni dura ol butame sun waggoota 1000 Iyyasuus Kiristoos akka mo'an gara fuulduraa naannoo mul'ata boqonnaa 20 irra hin jira jechuudha. Isa wajjin Iyyasuus Kiristoos wajjin mo'uun barkumeen akka jiru sirriitti jala bunnee Iyyasuus Kiristoos barri mo'ichaa dhaangoon akka jiru. Har'a kunoo warroonni akkanatti butaman warroonni immoo hojiidhaan naannoo ta'an kun hojiidhaan gara mootummaa Waaqayyoo dhaaluun baay'ee ulfaata waan ta'eef seexan dirqamaa 66 oduun bu'atin bittaaf gurgurtaan iyyuu akka adeemsifamu godha jechuudha seexan. Akka dhumaa cimanii dhaabbachuun baay'ee cimaa waan ta'eef warri waldaa kiristaanaa warri carraa qabu warri seexanna mo'amaa ta'uu beekne kallattii Iyyasuus Kiristoos daandii Iyyasuus Kiristoos moonee moo'icha Iyyasuus Kiristoos keenya bu'achuun gahee keenya. Garuu carraan amma qabnu kun hoonu jalaa dhumu carraan lammataa baay'ee dhiphaa ta'uu hojiidhaan barsiisa Eeliyaasii raajii Eeliyaasii fi Musee dhaga'uun isaan dhaaluun baay'ee cimaa waan ta'eef seexan guyyaa san dhaaree gaafa dhufu dirqamaan 66 siistamiin 66 daataa seentarii tokko qo'atee tolaa siniyaa galu laat seexan laat caaseffamni mul'ata boqonnaa 8 irraa caaseffama haaraa ta'e caaseffama haaraa san keessa seexana akka tolu daataa seentarii tokko warroota cimanii hanga dhumaa dhaabbatan baankiin daataa seentarii tokko irraa ta'a waan ta'eef wanni bitachuu hin danda'u warri gurguruu danda'u warra seexan 66 siistema 66 fayyadamu. Warri mallattoo kana dirqamaan hin go'anne akka ajjeefamu warroonni laal as keessatti mallatteeffamanii gara mootummaa Waaqayyoo dabalan hanga dhumaa obsanii 66 lubbuu isaanii dabarsanii kennan malee warroota zimji'aniitu akka ammaa kan carraa guddaan waan hin jirreef